Jirra jirtu ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyya hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan maratti isin biraa ga'u har'as viidiyoo addaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoon har'aa kun ammoo viidiyoon kanaan duraarraa baay'ee waan adda ta'e tokkodha jechuudha. Haala yerootiin wal qabsiisuudhaan viidiyoo kaameraa akkamitti karaa icciitii ta'een akkamii waraabuu dandeenya kan jedhu aappii tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa namoonni chaanal kiyyaaf haaraa dhuftan yoo jiraattan chaanal kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa akkasuma immoo viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhuu hin dagatinaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo adda addaatti rakkoon adda addaa yeroo nurra gahutti viidiyoo waraabuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo sanitti wanta isinirra ga'e san ragaa qabatamaatti karaa viidiyoodhaan agarsiisuun baay'ee waan fudhatamu qabu tokko jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota guddatan kana keessatti ragaa nama caalaa baay'ee tokko kan barbaachisu yeroo sanitti rakkoo yookiin wanta muudamaa wanta ta'aa jiru san viidiyoodhaan qabatamatti yookaan agarsiisan ta'e baay'ee fudhatama waan qabu tokko jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen teen biyya biraa jirtan yeroo rakkoon adda addaa isinirra gahu akkasuma mootan biyya keessa jirtanis wanta ta'aa jiru yoo gartan viidiyoo karaa salphaa ta'een osoo namni isin tokko isinirratti hin beekin viidiyoo waraabuu dandeessu jechuudha. Haala kamiin waraabna ka jedhuuf aappii tokko jira. Aappiin kunis Google Play Store keessa ni argama. Viidiyoo Quick Video Recorder jedhama. Google Play Store keessa ni argattu. Akkasuma immoo aappii kana linkii viidiyoo kanaa jala ni kaa'ama. Aappii kana haala kanaan ni dhufa. Egas booda seetingii kana iddoo sarara sadiitti kan tuyitanii seetingis ka'edhu kan tuyitu. Egas booda wantoota beeksisanitti ni dhufu ndiisu. Haala kanaan seetingiiwwan adda addaatu as keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf flashlight keeda kana yoo sirra banaa ta'e inni cuftu jechuudha. Fakkeenyaaf kun ifaa yeroo viidiyoo waraabu ifaa akka ifu akkasuma immoo wantoota adda addaa asirra jira jechuudha. So asirra wantoota jiran lallaaltanii fakkeenyaaf asirratti viidiyoo isa kana yoo bantan bilbila keessan haala argitanitti haala barbaadaniin olii gad akkana yoo sosochoostan bilbila keessan waraabuu danda'a jechuudha. Viidiyoo bilbilli keessan cufaa ta'ee jechuudha. So haala as keessa jiru kana akkasuma immoo viidiyoos yoo namni biraa bilbila keessan isinirraa fuudhee akka laaluu danda'uuf yoo viidiyoo sana akka namni hin argineef asirraallee hide godhuu dandeessa jechuudha. Baay'ee haala salphaa ta'e tokkoon fakkeenyaaf haala kana erga xumurtanii kaatanii iddoo diimattee viidiyoo jettu kana ni tuyitu. Fakkeenyaaf anuma viidiyoo biraa waan waraabaa jiruuf viidiyoon kun asirratti naaf waraabuu jechuudha. Egaa haala kanaan diimatee kan jiru kan tuyitanii asirratti lakkaa'uu eegalee keessaa baatu jechuudha. Bilbila keessan keessaa bahuudhaan ni cuftu bilbila keessan ni dukkaneessitu. Ana fakkeenyaaf viidiyoo waraabaa jira waan ta'eef na harkaa dukkanaa'uun viidiyoo kana adda kuta jechuudha. So isin bilbila keessan haala kanaan erga diimatee jiru kana iddoo diimatee jiru kana yeroo tokkoof tuquudhaan inni asirratti lakkaa'uu eegalan bilbila keessan ni cuftu jechuudha. Bilbila keessan iddoo cuftan san jechuun yeroo tokkoof ni dukkaneessitu jechuudha. Ni dhaamsitu ifaa isaarraa keessaa baataniiti osoo waan tokko hin tuqin bilbila keessan cuftu jechuudha. Haala salphaa ta'een viidiyoo keessan ni waraaba. Egas boodas yeroo viidiyoon keessan dhumatee jedhe isuma kana keessa galuun stop gootu jechuudha. Akkasuma yookiin immoo gubbaa kanarra gad harkisuun stop kan jedhu isin agarsiisa. Stop gootu jechuudha. Haala salphaa ta'een viidiyoo akkasitti karaa icciitii ta'een waraabuu dandeessu. Akkasinitti tolu abdii guddaan qaba. Chaanal kiyya immoo subscribe godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti